Yooyyaa nageenyi Rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu. Caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartuum irraa isinii tamsaasuudha. Balballoomii oduu torban kana biyya keessaaf biyya alaa akkasumas imala waraana addunyaa sadaffaatiin qabadhee dhiyaadhee jira. Daandii bilisummaatii matootii oduutiin dursina. Itiyoophiyaan burkutooftee mukukkulli barbadaa'an harka Abiy Ahmediitiin geejjibni jijjiiramaa hattoota hallayyaatti dhidhimse lubbuun jirraaf dhume dubbii taateetiin dhidhimsaaf wixxifachaa du'arraa hin baraaramu jedhameetiin xiinxalli ka'amaa jira. Matootii keenya seensaati. Abbaan biyya, abbaan haqa, abbaan mirga gootichi leenca daggalaa duula farra riphee lolaa guyyaa 30 beellama qabatameef gotoliin hoggansa jeneraal Chookoveeraa jajjabeewwan jeneraal Gammachuu Abboyyee qaanqeewwan jeneraal Sanyii Nagaasaa komaandoowwan jeneraal Hambisaa Seenaa jeneraal Tokkummaa fi furgaatuuwwan Konyaa Sikkoo Mandoo qaqalloowwan walaabuu shanan gibee achi buuteen kophee mililik kan gommaa irraa taasisaniitiin jiru jedhamu. Dubbittiin bitagala namoota ta'uu qofa osoo hin ta'in ergamtoota biyyattiitis yaaddeesse addunyaan The Guardian, Washington Post akkasumas ammoo Reuters, Agence France, Al Jazeera, BBC'n irra balballoomsootti jira. Guyyaan 83ffaa kan alawal bulche lolli garba dhoohinsa volkaanoo waraana addunyaa sadaffaa Raashiyaa fi Yuukireen, Fiinlaandiif biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi masaanuwwan Waayitaa Haawus kan ta'an Kooriyaa Kaabaa, Iraanii fi sadaqattoota Itiyoophiyaa, Chaayinaas boca miira wal hadhachuu fi affeerutti fuula deebise fakkaata jedhaniira. Bruce Ankeeni Voyanlayin akkasumas ammoo Toomas Vaaleenhiikiin kan dubbatanidha. Balballoowwan oduuwwan jajjaboo har'aa addunyaa tibbanaa wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Nu jajjabeessaa, nutu waliif gaachana akka dhiitetti hinaftu. Barraaq eeyyeen share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Gama oduuwwan keenya miiltoo har'aatti dabarra. Itiyoophiyaan burkutooftee mukukkulli diimaan barbadaa'ee harka ilmaan guddifachaa Abiy Ahmed yookiin Dr. Shaarukaatti geejjibni jijjiiramaa hattoota hallayyaa gudditti warra Sahala Sillaasee fi kabbartootaatti dhidhimse jira. Lubbuuf jirraan dhuma dubbii wixxifachuun handaaqqoo mormii muramee du'arraa baraaruu hin dandeenyes jedhaatii jiru xiinxaltoonni idil addunyaaf gaanfa Afrikaa. Amalummaan warra reestii jalqabumarraa jijjiirama gootowwan qeerroowwan qarreewwan kumaatama goototiin sabaa fidanii haaluu kan eegalee fi dafaa galaa dafaa hiikkadhaan jarjarsa kan taateetii fi sodaa gurguddaan burkuta garba danfaa fi wacaa kan masara mootummaatti facaasedha. Jijjiiramni al-sadii saba kana darbe sakallaa fi hidhaa mata sammuu dubbii qabaaf qabata hin geenyeen Oromoon bara dhufaa dabraa akka aarsaaf wareegama qaqqaalii kaffalus taasisuus amaloonni impaayeraa bara zamanaa masaafinti Saala Sillaasee irraa kaasee tooftawwan keessoodhaan ilmaan Oromoo cabsuu fi impaayeraa sodaa fi gameettii sirna hin qabne tortortuu fi kuftuu hallayyaa irratti guggufaa jirtuun lubbuun qaaliiwwan kumoota dachaa qaaniin salphinni bara jarraa 21ffaa keessatti sirnoota bara dukkana ifaan qabne keessatti dhidhimaaf qorqalbii kumootaatiin cabsuu itti fufe. Haa ta'uuti gareen warra shubbistoota sadeen Isaayyaas Afwerqii, Abiy Ahmedii fi Farmaajoo maal qabatanii
jalqabumarraa sirna warra baallii kenneef ati nu dura bu'ii jedhu dhidhimsuun naachi masara mootummaa kiiloo 4 kan nyaate Lammaa Magarsaa fi kanneen jijjiirama keessoo silaa fidan gooftaan keenya uummata jedhan giiftii Oromoo Xayyibaa Hasan dabalateeti. Jijjiiramichi tarii gooftaan keenya uummata otoo hin taane gooftaan keenya Itoophiyaa waan jedhu fakkaateetiin gamasitti hiika ijoo dubbii argate. Kun osoo kanaan jiruuti namtichi duraanuu baankoo haatikoo takkammoo eessumnikoo takka wasillikoo jechuun afaan 10 dubbachuudhaan nama filima gaanfa Afrikaatii fi kijibduu ta'uu isaatiin kan beekame Shaarukaan sirna finxaaleeyyummaa waggoota 150 dura akaakotaaf abaabonni isaaniidha warra nu malee namni hin jiraatin jedhuudhaan afaan amantiif aadaa tokko malee akkasumas ammoo eega ani du'e sardoon hin marginiin dhidhimsaniitiin hurriitti buusanii jaamaan bal'aa ta'eetiin dukkana keessatti urjii arge jechuun ammoo mamii waan dhugaa irraa fagaatina. Haa ta'uuti dubbittiin rarraga qofa osoo hin taane konkolaataan jijjiiramicha hallayyaa warra Haile Sillaaseef manzoota nafxanyootaa fi qoree buutiiwwan waa hunda caalaa saba gurguranii gooloo garaa guuttatanii fi roophiiwwan farra namummaatii fi dhala namaa idila addunyaa jenosaayidii Hitler Abiy Ahmad ilmi xiqqaan 7ffaan Minilik ol ka'uu qofa osoo hin ta'in namuu hirriibatti bullukkoo furfurdaa uffate hedduu nutti dhaamote bara hedduudhaaf dheebonne jedhan warri Zehebalno milkaan aflixi jedhu ammoo wayyaaneen TPLF darsa ofii guuratte kun osoo dubbittiin farroon hin galiniif tokkocha maqaleetiin of dhawan qabeenyi leecalloof lubbuun caccabaa turan abbummaa fi riskii yookiin immoo dahoo seera otoon argatiin haatiif harmeen Oromiyaa imimmaanitti hafte. Haa ta'uuti har'a bor waatu jijjiiraman micciirama taateetiin kitaabni addaa tokko maddamar jedhu dhufe dubbiin calaa dirree qiyaamaa ta'uudhaan namuu waa gaafatamuu miti akka waan gooftaan dhiifama gaafatetti ajjeesuun hidhuun mo'amuudha jechuun addunyaa hunda yagurra harkifachuu qofa osoo hin ta'in akkuma warri isaanii abbootiin isaan guddisanii fi oomishan Mallas Zeenaawii fa'aa barsiisan peestaalaa kadhaaf korojoo waa hunda baateetiin darsaaf darrabbaa funaannate jala deemtuwwan isaa paastaa nyaata gaariidhaan dhidhimcheetiin kottaa niyaanaa taate wal fudhataniitiin sokkani Norwee Oslo dhaabbanni badhaasaa kan namoota waan gaggaarii silaa fidan jedhan kan dhiigeef kan cabe dachee jala galusi inni kun ammoo warri kaleessi gooftoolee isaanii sodaachaa agabuubuli taa'ii ka'ii warri jedhamani of argufeetiin ar'uma guyyaan nuu bareeti jechuun waraabessi dagutti magaalaa guddittii Oslo seenuun abbaa jijjiiramaa ta'e badhaasa nama jijjiiramaa fidame jedheetiin kaartaa dhiigaa warra addunyaarraa qaroo ta'an hunda goyyoomseetiin as ba'e. Afaan mimmi'aawaa ulaagaa waa hundaa hin guunneen macaalaa hima didduu dubbii fakkeessitiin alaa galtuun alaan galle haa taatu waliin galle jechuun Oromoon jijjiirama waa hunda caalaa moo'uuf bulchuun danda'u jechuun afaan miidhaffate waan shaakala garee kubbaa miilaa yookiin ammoo jiimnaaziyeemiidhaan qophaa'e fakkaata takka akkuma maqaa isaa tibba kana argate Shaarukaan fiilmii barreessaa taateewwanii fi si'eessa dubbii afaan colloonfatuudhaan saba dage goobantichi daacee Abiy Ahmad amalummaa kana qofa osoo hin ta'in bubbuleetiin eenyutti hirkadheetiin soba koo mirkaneeffadha eenyuun addunyaa dagsiisa kan jedhu biyya qofa osoo hin ta'in maqummaa isaatiin abbaa gadaa jedha nawaamaa jedhe durgoon 35 irraa 1500 wanni kaaznaa wayyaanee irraa hafte cufti namutti wal hirate dubbittiin osoo deemtu kanaan hin hafne eenyutu na hafe
Kormichi jabaan Jeneraal Chukuveeraan yoon nama dhabee mukaaf bosonuu daggala Oromiyaatiin walaboomsa isin walaboomneerra jettan dubbittiin akkanan taatu jedhani. Haa ta'uutii kunis ta'ee kaanis ta'eeti dubbittiin akkuma gootichi rarrage calaafama calii calanqoo caalteetiin harka muraaf harma muraa aanolees dachaa taateetiin gurraachi duruu kabbarteef harka muraadhaa sanyiin sanyii hin qabne warri alaa dhuftuuf gugguftuun sanyiin kadhattuudha. Impaayera Itoophiyaa gadi dhaamnaan gadi bahanii warra hodhaa baalli nuun deema konkolaachisaa geejjibaa jedhan yaa eessaa dhuftan eessa dhalattan jechuudhaan warra gaabii fi baaldiraasiin akkasumas ammoo diinota harka dhiigaa of jalatti masakuun warra soddaa akka nama biqiltuu dhaabuu masaruma irraa kaaseetiin abbaan koo hoo jennaan abbaan isa dhugaa durdachi jala galee ol naa baasaa jedheti Tookiyootti qajeeluun qarshii miliyoona 35 siidaa warqii hojjisiiseet fide farriif calaafamni calii cilee bishaan buute taate. Haa ta'uutii kunis ta'ee kaanis ta'e waa hundi keessa darbameetiin osoma wixxifatu kanneen dhugaan itti fakkaateetii fi akkasumas hayyootaa fi abbootii gadaa amanan kanneen galan summi nyaachise. Dubbittiin dirooniidhaa saba qulqullu dhaloota qulqulluu hangafa Oromoo keessaa kamtu kallachaa qiyaafate kamtu bu'uuraa fi sirna Oromtichaa kana yoomillee dadisaaf talisan warra xiinxaltoota ristootaa fi akkasumas ilma isaan guddifatanii fi sanyii Eeltiraa Abiyyi Ahmadiin gadi baate. Warri duruu fe'atamuu malee fe'uu hin beekne ergamni ergamarraa ilmaan nam tolcheen TPLF tolchite ilmaan warri daguu fi xannacha ta'anii gufuun qabsoo Oromoo naachi garbaan dhidhiman lixa Oromiyaatti diroonii fi jetti gadi roobsanii qe'ee nagayaa fi qabsoo kunuunsite asiin geette ilmaan gaafa xiiqii irratti roobni eegale. Kunis laman bulle Gujiif Boorannis eegale namuu tokko laman tarii maali waan jedhu halaalatti laalaatii ture. Dubbittiin gunguma keessoo fidde harreewwan nyaatanii hin quufne kanneen faranjiin nurraa galaa jetteef kanneen qallaba keessan dadhabne jetteeni hedduuf jalatti margaa fi akkasumas waan garaa isaanii guutuu jalatti darbe tolchaa gabbadha waa maqballeessitan maqballeessiif ololaaf gurra fageessa jechuun kitaaba maddamara jedhu falaasama haarawa jechuun galaafama saba kanaa Minilikiin caala cabsuuf an abbaa waggaa 1000 jechuun dhaadhate filannoo jedhe maqaan filannoo osoo hin ta'in hirannoo taateeti argamte daawwattoota keenya. Haleellaan adda durummaa ummata Wallaggaa Afreen lixa keessa adda durummaan hangammatti. Lixa Wallaggaa Jardaaga jaarte Abee Dongoro Wallagga Baha Onoota Qeellam Wallagga Kiraamuu fi Noonnoo Beenjaa dabalatee godinoonni afran hunkuraa fi gaaga'ama keessummeessanii Oromoon nama jabaa tokko dhabde Jeneraal Haacaaluu Hundeessaa xiinxalaa akkasumas raagaa fi ilma sabaa qaacisaaf qubsiisaa sirna dhaloota keessatti ammoo boharaaf boharsiisaa dubbii kiyyoo kiyyeeffateetiin saba dammaqsaa warruma kaleessa harka silaa galataatiin itti fakkaatte yanamuu gongommeen waca bishaan garba paasafikiidha taate. Kana keessatti dubbittiin dhufte veermuudaan dhidhima masara mootummaa afaan jijjiiratteetiin as baate. Kunis inafne guyyaa adii daa'ima qacalee umrii waggaa 17 Amaanu'eel Wandimuu dhidhimsite Itiyoophiyaan jijjiiramte jedhaniitiin namuu shubbisuun eegale asitti kooraan isii cabee jedhama. Giddugaleessa Oromiyaa kaaba
ona warra jaarsoo darra akkasumas onoota baha fantaallee fi boosetti godina addaa oromoo wallo onoota jillee dhummuga hartummaa fursee baate kamiseef kan kana fakkaatan lafeen qabsaa'ota harca'e mataan galaana kenniisa facaasanii mootittiin qabachuudhaa fi sodaan shororkaan dhufe warri manifestoo qopheessee fi arraba akka buutii dhedheeratu hafarsuu eegale duruu kijibdaa yakijibi jedhame dhangalaaseetiin dirsaa roobuu eegale televiziina qonnaa OBN'n akkasumas ammoo nafxanyootaan eegale kansilaa dhugaa dubbatee kuyyisa keessa rirmi jira jedhu ammoo ati cufiin saamicha studio OMN taate hidhamuun waa hundaa caalaa warra jijjiiramaaf qeerroo qindeessu harka mirgaan si qabatanii bitaan si nyaachuun amal mandheeffataa fi itti bartee Itiyoophiyaa Jawaar Mohammadii fi kumootni mana hidhatti dhidhiman addunyaan dhiisi jette nama gorsa dhagayuu miti balaw qaxilibbat wadafiit jagnaa nugus jechuudhaan lallabani namichi yamaraati maraatuun gubbaa akka nama gorora sareetiin tuqamee falfalli itti kenname ilmaan oromoo yoo diqqaatan onoota kana qofa osoo hin ta'in onoota ambo mugar ginda barat adaa bargaa kana males bakki silaan tuttuqaminii fi lafeen oromoo kumootaan itti rashanamin jirti kan jedhe ani mamii qaba haa ta'uuti malee hunda caalaa kibba oromiyaas guji onoota liban goro doola gumi eldallo waadaraa fi bulee horaa booranaaf aanota mi'o walumaa galatti aanota 14 kibba oromiyaa keessattis lubbuun guyyaa adii akkanatti sin ajjeesan mallattoo amaanu'eelitti dhufteen ta guyyaa lallabbii eegalte ajjeesaa viidiyoo waraabaa kana malees warra karaa irratti dhagaa tuulu jechuudhaan hayluu mardaasaa kan jedhamu nafxanyichi akkuma isaatti ormaan guddifameetiin dhiiga sabaa himachuun xannacha qabsoo oromoo ta'e mataa rukutaan hojitti hiikame warri kunis harree fi akkasumas ammoo shubbistoonni warri kobbortaa uffatanii nyaachuudhaan ilkee jijjiirachuu fi ciniinnachuu nu waliin dhawanii umrii dheereffachuu baran ilmaan wayyaaneef micireen hafteewwan goobana daacee dubbitti dhandhaaruu qofa osoo hin tahin galaana gogsu qurxummii balleessuudhaa fi paasafikii dhaabbanneet gingilchaan bishaan waraabna ya waraabuu itti fufan dubbittiin dubbii xiiqiiti osoo hin beekne hin bu'in hin dubbatin hin du'in akkuma jedhamu gootoliin oda bisil ilmaan makkoo biliidha gadi bahaa jette gidduu galeessa oromiyaa irratti ilmaan sanyii nagaasaas ol facaate dhaloonni taaddee birru kunis inafne Elemoo qilxuu xiqqaan dhalate kibba oromiyaatti ilma booyye jeneraal gammachuun hunda caalaa caasaa qindaa'amuun addunyaan guyyaa tokko raajii jette guyyaa adii osoo isaan dirreeniidhaan olii gad balali'an kumoota itti oomishuun dubbiin xiiqii taate godinoota walumaa galatti waa hunda caalaa hayyuu beekaa osoo hin jenne hamma mooraa Joon Baayidanitti lallabni hamma gamtaa Awurooppaatti hundi isaanii dhaabi jedhan namichi hayyuu maraate maqaa jedhuu fi yaayyuu itti cimteen addunyaa biratti maxxansiiseetiin maqaa addaa kenneefi zarraaf jegna amlaakachin nugusaachin wadafiit jechuun warri malkaa immiyyeedha tapha kubbaa miilaa Leonel Masiin Barcelona irratti 2018 cime Itiyoophiyaadhaaf yemaddamar jechuudhaan jegnaachin jechuun duuba goraniitiin akka boolla seeni takkammoo juntaa hadhadhu jedhaniin jeneraal Abiyyi dinqii nama ajaa'ibaati dinqii Yamililik tinnishuu lij jedhaniin ambassaa jennaan itti cehuu filate
osoo deemu waaqni Oromoo Harargeen itti amanu afaan Baalee takka afaan Gujii dubbadha afaan Faajjii an Wallaggan deemu yoo du'e Jimmaa fi Abaluu wal dhabane edaanuu ilmi sharriin guddate sharriidhumaan dagaaga akka jedhamu waaq maqdaalaa fi hannatti fufe saamichaaf wal nyaachisu salphina sabaa akkuma dhaadateen gorsisaa seexaana gorsitoonnis seexaana kan nyaatu kan dhugus malkan ta'urra seexaana taate onotaa fi bobbaa jedhe baaseetiin ammoo harrootaa fi harqootanaa fe'aa jennaan Taayyee Dongoraa fi Shimallis harqoota irra kaa'e ittiin qotuu eegale yajijjiire dubbittiin dubbii taate qonnaa fi bobba'aa waan taateef xaa'oo sanyii na qopheessaa jennaan akaakuu qabuun gadi bahe walaloo miidhasseetiin wanti dubbattan walaloo sarara sadihiiti jedhe Abiy Ahmad Sharukan banda junta shanim qabadhaa barattoota kana sadeen sirritti iyyaa amma tanarraa warraaqaa jedheen tolee gooftaa keenya jedhanii fudhachuun duruu muuxannoo Mallas Zeenaawii isaan barsiiseen akkam jennee yoom eessatti maaliif jechuun isaanii sammuu keessatti durii hin jirtu kun badhaadhina kun balaa cimaa kun balaqa'iinsa jireenyaa qaalahiinsa jechuun warri hidhate leenci dura dhaabbachuun dubbii dhaadannoo TV shiraa fi sharrii ta'uu fala guddoo isaaniif jabduuti xiqqaa guddaamaan guddoo hawwalee shamarran hin jenne mataa keessa dhawaa jennaan haadhoo fi akkasumas abboo osoo hin jenne qeelmaan qulqulluu 14,000 ol calaasaniitiin gubanii dubbiin rabbi bira warri garaan biyya faranjiitti guutamuu didee qallaba keessan hin dandeenyu faranjiin jetteen kijibaaf biyya lafaarratti dhama'ani qilleensa addunyaa shira cubbuutiin faalani ji'oota 3 keessatti kutaa Oromiyaa Wallaggaa 4 Shawaa 3 kibba Gujii lameenii fi Booranatti nama 2,340 Matakkal dabalateetiin badii malee qulqulluun ilmaan Oromoo rasaasa ergamtootaatiin harka dhiigaatiin galaafatamani. Qabeenyi maallaqaa beelladaa fi warqii mormaa qofti tilmaaman qarshii miliyoona 700 olii kaadiree fi kaarbee hattuutiin ristootaan saamame. Akkasumas abbootii warraa yoo diqqaate jechuudha miliyoona 1.7 manaaf qe'ee jireenya isaanii malee aduuf roobaan dhaanamuuf dubartoonni 34 alatti dahuun shamarran 314 ol gudeedamuun sabboontonni 2,765 ol qaama hir'achuun abbootiin gadaatii fi tuutni gadaa michilee 16 ol akkasumas matakkalitti 3 ol sheekonni qulqulluuf ulamaa'iin kamisee dabalatee namoonni 8 achi buuteen dhabame dhugaan ilmoo rabbiiti eeyyen hunda caala seenaa rirminyaatu gochi kunis hanqatee leencaa dhaabanii dadhabuu qofa osoo hin ta'in xiyyaarri qeelmaan warqiturraa magidduu galeessa lixa konyaaf Harargee akkasumas zuwaa hedduu guddaa waan qabu roobse guyyaan 36 farra riphee lolaa bulte Abiyyi oduun gaddaa Somaaliyaarra Abdullahi Muhammad Farmaajo kaardiin harkatti dhumate Hassan Sheikh Muhammad bara 2016 pirezidaantii Somaaliyaa ture haa ta'uutii Farmaajoon 2017 irraa fuudhe akkaanuu harkatti fuudhe sagalee Parlama keessa 214 Hassan ol bahe Farmaajoon yagaggabe 110 tokko sagalee kennuu didee bade jedhame sadi kaardiin akka OPDOtti jala gubatte barsiisaan yuunivarsiitii kun waggaa 5 booda morkattoota 36 lafatti darbuun michuu Abiyyi bishaan obaase duraan paartii Unit for Peace Development jedhamuun Asmaraatti waggoota 33 ammoo dubbittiin hiree dimokiraasii mana hidhaatti caltate waggoota 20 booda Somaaliyaan abbaa haqaa argatte fakkaatti rasaasni gammachuu Maqdishoo Kismaayyoo Hargeysaa fi akkasumas kutaa Somaaliyaa dabalateetiin dhohe Al Jazeera Reuters CNN CBC akkasumas Washington Post gabaase Dulli Raashiyaa fi Ukraine guyyaa 83 cimeetitti fufee jira. Loltoonni 16 caalaa da'oon faashistii fi akkasumas ammoo Levit gama biraatiin
Doomboosii jedhamanii fi misaa'ilota addaa ta'aniin haleeluuf magaalaa Diivit jedhamus dabalate wal qoraasuun duula gara garba guddicha volkaanoo galaanaa addunyaa waraana sadaffaatti warri masaanuu duulchisu mamii hin qabu jechuun chaayinaa iraan akkasumas kooriyaan kaabaa Kim Jong dhaadatanii dubbittiin kana biraa miti xiyyaaronni raashiyaa 300 ol heelikooptariin 175 taankiiwwan 1000 ol meeshaaleen sirgiga lubbuun namaa san daran dhumanii akkuma beekamu Dmitry Medvedev pirezidaantiin raashiyaa duraanii amma immoo itti aanaa polotika biyyoolessaa kan ta'anii waan dubbatan raashiyaa fi Fiinlaand daangaa waliinii kiiloomeetira 1300 qoodatti loltoota eeggattootaatis kan duraan ta'an Fiinlaand ammoo leenjifte dubbiin garamitti deemti jechuun biyyi xiqqoon baay'ina uummata miliyoona 5.5 qabdu Fiinlaand humna waraanaa 13,000 qofa qabdi amma walitti qabde yoo jubbiin jabaatti loltoota 2,500 calleessuu qaban Fiinlaand Swiidin Raashiyaan miseensa neeto yookiin Naashinaal Tiriitii Orgaanaayizeshin gamtaa neetoo dhaabbata Atlaantikiidha kaabaa isattiin bobba'a taate haa ta'uuti Iskaandar misaa'illi jedhamu daangaa darbeetiin Hoolaandii fi Fiinlaand yaachise. Dubbittiin Mr. Rasip Erdoganis jechi Raashiyaa Tirkiin gamtaa Awurooppaatti makamuu hin qabdu fafa jedhu adabadhu jechisiifte salphinni salphinaaf wal affeeraati jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Namni jabina qabu hin jaarama akkasumas humnaaf annisa qawweetiin hidhata hidhachuun amala saba keenya ta'uuf aadaa ta'uudha qaba yoo jabaanne galma keenya jabinni keenya waraana keenya tokkummaan keenya humna keenya ajandaawwan nuu bocaman eessaa yoom akkamitti dhufe jennee dura xiinxaluun osoo wal keessan facaafneef hin burjaajifne hojmaneewwan diinaatti dammaqneetiin hidhannoo keenya haa gabbifannu. Kan Oromoo amantii kutaan qoodu haa badu. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiif lafee qabsaa'otaatiin ni bilisoomti. Galchumni oduu balballoomii har'a kana fakkaata waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa hamaaf gufuun isin argin waliif qoqqoodaa ulfaadhaa jenna.